Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed ABO fi KFO'f ergaa jajjabaa dabarsee jira. Akkasumallee uummata Oromootii fi mootummaa biyya bulchaa jirulleef ergaa jajjabaa dabarsee jira. Ergaa inni dabarse kana irratti Fayyisaa Leellisaalleen waan addaa je'anii jira jechuudha. Jawaar Mohaammed waan Fayyisaa jedhee yoo dhageessan ajaa'iba jettan jechuudha. Fayyisaa Leellisaa akkuma beekamu nama qaamaan muummicha ministeeratti illee dhiyaatuu fi akkasumallee hincitii waa hedduu kan quba qabu keessa nama tokko jechuudha. Kanaafuu mee akkamitti akka jarri kun itti walqeeqaa jiranii fi akkasumallee Harargee lixaa Habroo keessatti jechuudha namoota maaliif walgahiirraa haftan jechuun qe'ee Maamman Rashaad Abdullee Sheek Maamman Rashaad Abdulleetti jechuudha rasaasan abbaan raddaa qeerroo tokko dha'ee nafsee isaa balleessee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanallee isin biraan hin gahe jechuudha. Oduu haaraa guyyaa har'aati jechuudha. Har'a oduu ajaa'ibaa isiniif qabannee dhufne Jawaar akkuma beekamu jechuudha mootummaa kana kokkee qabee ittiin jira. Mee waan inni gadi dhiise wayitu jira jechuudha kan namni amma miidiyaa wal harkaa fuudhaa jiru ijoo miidiyaa kanaa ta'e jechuudha. Gurraan isin gaha akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa miseensa maatii keenyaatti dabalamaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo jalqaba irratti mee waa'ee KFO fi ABO'f walgahii dhiyoon tana ABO fi KFO'n Finfinneetti ta'an kana irratti jechuudha. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed barreeffama dheeraa wayii gara fuula peejii feesbuuka isaatiin maxxansee ture jechuudha. Maxxansa kana keessatti waa'ee mootummaa ce'umsatii fi akkasumallee marii KFO'tii fi ABO'tiin wal qabatee ergaa jajjabaa dabarse mootummaa biyya bulchaa jirullee fi akkasumallee KFO fi ABO'llee waan of eeggatuu qaban waan godhuu qaban hedduu as keessatti eeree jira. Isiniin gaha jechuudha isumaan eegalla. Marii KFO'tii fi ABO'n dhiheenya taasisaniif yaada furmaata dhiyeessan irratti atakaaroo gamaa gamana dhihaachaa ture yeroo fudhadhee ilaalee ture jechuun eegale jechuudha. Jawaar Mohaammed hoggansa dhaabbilee lammeenii fi akkasumallee hayyoota waltajjiitti hirmaatan akkas qaamota mootummaa irraahis odeeffannoo sassaabatuuf yaaleera. Kana irratti ka'uun wanti hubadhee tokko jedhee eegale jechuudha. Yaadni rakkoo Oromiyaa mariidhaan fixuu ejjennoo yeroo ABO fi KFO ta'uu marii amma godhameef akkasumas kan ta'e mootummaadha adda dureenis muummicha ministeeraati lafa jalaan jaarsummaa gara paartiilee erguun jalqabee itti aansee qondaalota mootummaa ol'aanoon dubbisuun dhuma irratti ofumaafuu kallattiidhaan hoggantoota mormitoota qaaman dubbisuutti deemee dhuma irratti haalota waltajjichaaf barbaachisanis irra jireessan isumatu mijjeessa jechuun tokkoffaa keessatti qabxii tokkoffaa keessatti haala kanaan eere jechuudha. Jawaar Mohaammed jechuudha akkuma beekamu wanni inni jedhaa jirullee jechuudha. Namoonni hedduun akkuma beekamu miidiyaa kanarratti akkamitti mootummaan biyya san keessatti mootummaa ce'umsaa akka isaan hundeessanii fi akkasumallee akkamumatti korreessaniif walgahiisaniif KFO fi ABO'n akkamitti akka taa'uu danda'an keessafuu miidiyaan Habashaa waan mootummaa biyya bulchaa jiru Oromoo ta'ee fi paartii Oromoo haala siniin akka isaan Finfinnee keessatti walgahii gaggeeffatan godhe jedhanii wal harkaa fuudhaa turan jechuudha. Akkasumallee hayyoonni Oromootii fi rogeeyyii miidiyaallee jechuudha namoonni siyaasaa Oromoo keessatti dalagaa jiran hundumtuu jechuudha akkamitti wanni kun eeyyamame kan jedhu mootummaan diraamaa dalage kan jedhu gama woboolleetiin jechuudha qeeqa guddaa kaasee ture. Har'a xiinxalaan siyaasaa akka jedhe waanuma kanaa kan qopheesse mootummaadha jedha jechuudha. Akkan qoradhee fi akkan odeeffadhetti illee kan qopheesse mootummaadha. Mootummaan amma yaalee waan hunda yaalee dadhabee ABO fi KFO'n duraan ejjennoon isaanii marii karaa nagaa waan ta'eef amma gara kanatti deebi'ee jechuudha. Uummata kanatti manguddummaa ergaa ture. Boodarra immoo qaamonni olaanoo mootummaa keessa jiran jechuudha akka dubbisaniif eeyyamsiisee fi ammallee deebi'ee sana boodan ufumaafu qaamaan itti bahee dubbisuuf dirqamee jira jechuudha. Falli biraa dhabameeti beekadha mootummaan isaa shontuuraa jirti. Kana biraan darbee boodarra immoo dhumarratti waan isaa walgahii kana barbaachisan hundaayyuu caalatti kan mijjeesse haala mijjeessee fi mootummuma jedhee dubbatee jira jechuudha. Xiinxalaan siyaasaati. Qabxii hedduu dhagaa kan inni kaa'e daawwattoota keenya kabajamoo qabxii lammaffaa irratti maal jedheeni paartiileen lamaan marii kanaaf hayyamamoo maaf ta'an question markii kaa'ee asirratti gaafii gaafate deebilee asumatti deebiseef jechuudha. Rakkoo siyaasaa Oromiyaatiif ta'ee Itoophiyaatiif furmaata kan dhufu lolaan osoo hin taane mariidhaan ejjennoo jedhu yeroo dheeraaf atakaaricha waan tureef gaafa mootummaan koottaa ni mari'annaa jedhee diduu sirnaa miti
Abiyyiin marii dubbii furuuf mariin dubbii furuuf fedha dhugaa qabaata jedhanii amanuu baatanis dhumatti Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru nagayaan fixuuf qaawwi xiqqoonis taatu yoo jiraate yaaluu wayya jedha abdii jedhu waan qabaniif kanatti seenan jedhee dubbate jechuudha. Egaa KFO fi ABO'n akkuma kan dura isiniif gabaasaa ture jechuudha. Walga'iisanii yoo xiqqollee taate Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa ta'e Oromiyoof taate jechuudha. Nageenyi dhufuu kan danda'u marii malee lolaawwanni dhufuu hin jiru yoo qaawwi xiqqoollee taatu kanaaftu ta'ee dhumaatii Oromiyaa keessaa kanaaf mariin furra jedhanii isaanillee gara kanatti akka seenan eeree jira jechuudha. Xiinxalaan siyaasatti akkasumallee Abiyyi marii kana maaliif yeroo kanatti barbaachise jedhee asittillee gaafatee jira jechuudha. Daawwattoota keenya isinitti nima gaggabaabseeti yeroo dheeraaf waamichaa fi waywaannaa marii nagaa paartiileen kun dhiheessan tuffatee deebii Abiyyi tuffii ilaaluu fi waamicha gatii dhabsiisaa ture har'a ofumaafuu kadhachuutti seenuun isaa muddama hammamii keessa akka jiru kan akeekudha jechuun dubbatee jira jechuudha. Aangoo isaa guyyarraa guyyumatti suntuuraa deemaa akka jirtu waan argeef tooftaa itti balaa kana jala miliqu barbaachuutti seenee jira jechuun dubbatee jira jechuudha. Jawaar Mohammad egaa Dr. Abiyyiin akkuma beekamu yeroo ammaa kana jechuudha. Aangoon isaa akka suntuuraa jirtullee waan argaa jiruuf jechuudha. Ofumaaf amma paartiilee kana duraan kan gaafa isaan marii nagaan wayya jedhanii marii araara gaafataa turan jalaa didee tuffataa ture har'a immoo ofumaaf akka kadhatti seenee dubbatee jira jechuudha. Jawaar Mohammadii Abiyyiin paartiilee kana waliin marii eegaluun karaa lamaan na fayyada jedhee yaada jedhee karaan tokkoffaan immoo kan jalqabaa mooraa qabsoo Oromoo keessatti qoqqoodamuu uumuu keessattuu waboo wajjin marii marsaa sadaffaa akka geggeeffamuuf dhiibbaa gama dippiloomaatotaan isarratti godhamu jalaa miliquuf akkasumallee paartiilee siyaasaa waan ofiitti hawwate fakkeessuun waboo moggeessuu barbaada. Lolli tokko dhaabbachuu kan danda'u yoo qaamni wal waraanaa jiran lamaan kallattiin mari'atanii waliigalan qofa akka ta'e beekamaadha jechuun dubbatee jira jechuudha. Kanaafuu Abiyyiin kallattiidhaan waboo waliin mari'achuu mana tooftaa paartiilee siyaasaa sibiliitti haasayaa warra hidhatee ammoo moggaasuuf yaaluun hawwii isaa mooraa qabsoo Oromoo qoqqooduu malee Oromiyaa keessatti nagaa waaraa buusuu akka hin dandeenye jechuudha dubbatee jira jechuudha. Jawaar Mohammadii egaa akkuma beekamu marii kanatti Dr. Abiyyiin amma wanni itti fayyadamuu deemuuf jechuudha. Uummatuma qabsoo Oromoo tana qoqqooduu fi addaan hiiree waboo biratti uummata durataa ABO'tii fi hayyuu duree Jaldaawwii Ibsaatiif akkasumallee kan paartii KFO Mararaa Guddina jedhuma kana waboo biratti ajjeessuuf uummata biratti illee ajjeessuuf jechuudha. Isaan waboolleen akka mootummaa waliin jarri kun hojjetaa jira jedhanii ofirraa fageessan gidduu kanatti waxamada yookaan gidduu kanatti hallayyaa boolla qotuutti jira jechuudha. Gidduu jira kanatti qoqqoodisa hamaa keessa akka jiru xiinxalaan siyaasaa dubbatee jira. Lammaffaa irratti akeekni lammataa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo humnoota siyaasaa saboota biroo waliin atakaaroo keessa galchuun diinota isaa qoqqoodee wal nyaachisuu marii isaa umrii isaa dheereffachuuf dhimmoonni falmisiisoo ta'an akka as bahanis kan godhuuf kanumaafi jechuun dubbatee jira jechuudha. Hoggansii fi dhaabbileen Oromoo akka waan sirnichaaf guuza bahanitti fudhatamanii ija shakkiin akka ilaalaman fedha. Tooftan qoqqoodanii dhiituu kun haaraa osoo hin taane kanuma leenjistoota isaanii jara wayyaanee irraa dhaalan jechuun eeree jira jechuudha. Jawaar Mohammadii kun ifa mootummaan akka itti fayyadamuuf deemu jechuudha. Kun waan ifaati jechuudha. Jara kanatti akka fayyadamuuf deemu daawwattoota keenya kabajamoo hoggansi dhaabbilee lamaanii waamicha marii dhihaateef fudhachuun isaanii sirrii ta'ee osoo jiru adeemsa hordofan irratti of eeggannoo cimaa taasisuu baannan hawwiin rakkoo biyyatti furuu qaban milkeessuun hafe xaxama siyaasaa Oromoo fi Itoophiyaa daran hammeessuu akka taatu ifatti dubbatee
jira jechuudha Jawaar Mohammad. Nulleen kanuma jedhaa turre jechuudha daawwattoota keenya. Walgahiin bareedduu taatee wanni isaan murteessanii fi wanni isaan haasayan waan sirrii miti waan fudhatama hin qabne jennee kan qeeqaa turreef kanumaaf jechuudha. Waan dubbatan keessatti waamicha mootummaan karaa nagaatiin mariif isaan waame fudhatuun bareedaa ta'e waan dubbatan keessatti waan saba kanaaf godhan keessatti marii keessatti illee akkuma marroon dirribaa waan sabaa qabsoo sabaatii fi dhiiga sabaatu nu harka jira jedhee Tanzaaniyaatti waan silaa mootummaan kennuuf hunda didee qabsoo Oromootti cichee araara san didee deebi'etti uummanni kunillee dulloonni kunillee dirqama uf eeggatuu qaban jechuudha. Sirritti gaafii Oromoo irratti uf eeggatuu qabanii jechuudha. Guyyaan butamuun isaanirra hin jiraatu jechuudha. Itti fufuun Jawaar Mohammad kanaaf seensaa fi gaafilee waywaata hin taanerraa of qusachuun barbaachisaadha. Gaafilee Oromoo yeroo dheeraaf kaasaa ture kan hin deebi'in akka jiran waan haalamuu miti. Garuu ammoo Abiyyiin gaafilee kana deebisuuf hafuutii gaafilee gaafulee kanaayyuu gaafuma kanaa'u gaafiiwwan haqaati jedhee akka itti hin amanne waggoota torban darbee ifatti argisiiseera. Haa ta'u malee gaafiileen kunneen akka ka'an kan barbaaduuf deebisuuf osoo hin taane atakaaroo uumee umrii isaa dheereffachuuf jechuun dubbatee jira jechuudha. Kuni waan ifaati jechuudha. Waggaa torban kana eegaa turre gaafiin Oromoo tokko wanti deebi'e hin jiru jechuudha. Kanaafuu Abiyyiin gaafii kana inumaa deebisuu dhiiseetuma haa deebisullee baatu gaafiin kun gaafii dhugaati jedheetuma maa dhugoomseetuma murtee mataa kaawutti kennee lafa hin keenye kan jedhu dubbatee kun waanuma dhugaati osoo deebisuu barbaade har'a waggaa torba kana guutuu keessatti waan tokko wanni akka deebise akka hin jirre ifaan ifatti dubbatamaa jira jechuudha. Kanaafuu mariin godhamu yoo jiraate dhimmoota ijoo lama jechuunis lola dhaabuu fi mootummaa ce'umsaa waloo ijaaruu jedhu irratti daangessuun hojiitti hiikamuu qaba jechuun dubbatee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo itti dabaluun jechuudha. Akkuma irra deddeebi'ee jechaa ture rakkoon biyya sanii sadarkaa amma irra gahe kanatti akka Abiyyiin hawwu yookaan waywaatu muraasa sadarkaa naannootti mormitootaaf qoqqooduudhaan waan furamuu miti. Shimallisiis kaasuudhaan iddoo isaa mormitoota keessaa Gammadaa Yaaddessaa yookaan Ciibsaa Kaayyuun Oromiyaanis taate Itoophiyaaf nagaa waaraa fiduu akka hin dandeenye dubbataa jira jechuudha. Yoo Shimallisiis achi ka'ee fakkeenyaaf gareema mormituu keessallee jechuudha kanuma fedhe keessoo fidee achi ka'ee gaafii sabaa kun guutumattu yoo hin deebine ta'e Oromoon qabsoo dhiisu hin jiru nagaa waaraan akka Itoophiyaa keessatti hin dhufnellee dubbatee jira jechuudha. Wal waraansa naannolee biyyattii hedduu akkasumallee saffisaan dhaabsisuuf lolli haaraan akka hin eegalamne ittisuuf jechuun dubbatee jira jechuudha. Biyyattii gara deemsa ce'umsa haaraatti seensisuudhaan araara dhugaa fiduun sirna bulchiinsa mootummaa diigame deebisanii ijaaruuf dinagdee laamsha'e baay'isuun gaarii miti jechuun dubbatee jira jechuudha. Walii galtee biyyoolessaa haaraa uummachuudhaan sirna irratti hundaa'uun sirna walqixxummaa wantoota biyyattii eegsisuu ijaaruun barbaachisaadha jechuun xiinxalaan siyaasaa dubbatee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo egaa haasan isaa baay'ee dheeraadha. Ni ijoon keessaa qabadde isiniif dhufe jechuudha. Dhuma irratti kana jechuun goolabe jechuudha. Jawaar Mohammad Abiyyiin biyyattii qabatee qilee akka hin dhaqne akkamiin irraa baraarra kan jedhu irratti wal hubannaa uumuuf tarsiimoo wal simataa baasuun barbaachisaadha. Kufaatii Abiyyiin booda biyya keessatti gaaga'amni daran akka hin geenyeef wal hubannaa fi tarsiimoo ce'umsaa qopheessuu irratti fuulleffachuun wayya jechuun Jawaar Mohammad haala saniin goolabee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo haala saniin Jawaar Mohammad waa'ee walgahii KFO fi ABO'n torban darbe keessa taa'aa turan Finfinneetti taa'aa turan haala saniin xiinxale jechuudha. Kanatti aansee kan isiniif dhiyeessu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo suuraa isaanillee asirra fiduu baay'ee miidiyaan namaaf hin eeyyamu jechuudha. Baay'ee kan garaa nama nyaatuu fi akka malee garaa nama balleessu jechuudha. Godina Harargee lixaa
biroo keessatti jechuudha. Dargaggoo tokko maaliif gara walgayii hin baane jechuudha. Ajjeesanii jiran jechuudha guyyaa kaleessaa jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo baay'ee kan nama gaddisiisu walgayii mootummaa maaliif hafte jedhanii abbummaan ardaa manumaa gadi baasee jechuudha. Rasaasa itti dhukkaasee ajjeesee jira jechuudha. Ergaan kunillee xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed birallee gahee jira jechuudha. Anumaan wal qabatee waa'ee viidiyoo kanaa xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed yeroo maxxansutti Fayyisaa Leellisaa jechuudha qeeqa hamaa irratti kaase jechuudha. Yoo poolisiin dhufuun akka isaa kun uummata dararee Abiyyiitu godhe jedha jetti harreen kun jechuudha. Harreen eenoree Jawaar Mohaammed namni inni baanu beekadha harree jedhin jechuudha. Osoo abbichuun waan barbaade godhe oduu kee kanaan wanti ta'u hin jiru garuu dhibbaan dhibbatti abbichuun nama gadhee akka sanaa miti jechuun dubbatee jira jechuudha. Namni kun rakkinni biraa jiraachuu danda'a garuu akkasitti afuufuun yoo si salphise malee eessa'uu si hin geessisu jechuu si geessisuu hin danda'u jechuun Fayyisaa Leellisaa dubbatee jira jechuudha. Irra deddeebii yeroo hedduu jechuudha kan argaa jiru jechuudha. Fayyisaa Leellisaatii fi Jawaar Mohaammed kokkee wal qabaniituma waan Jawaar Mohaammed gadhiise hunda jalatti qeequun waan mootummaa Jawaar qeeqe kan deebiitti deebisaa jiru jechuudha. Fayyisuma Leellisaa jechuudha. Yeroo hedduu jechuudha daawwattoota keenya garuu maaliif akka ta'e egaa seenaa lafa kaa'annee jira nuti waa hedduu dubbataa ture jechuudha. Waan inni hedduu harree jedha maalii jedha bakka wama hedduu waan Jawaariin hin jenne hin qabu jechuudha. Namni kuni haa ta'u egaa hundumaafuu sila namni siyaasaa inuma qeeqamaa waa miti qeequni arrabsoon kun garuu osoo dhiifame gaariidha. Waa namatti hin tolu jechuudha. Homtuu wal hin dhiisu korma moosifnee jirra waan ta'eef homaa hin shakku. Qaamni nageenya dadhabduun tokko guutee itti ishii sirritti sirreessina waan ta'eef jechuun dubbatee jira jechuudha. Nuti abbichuun gaachana keenya yoo ta'uu eeboo bichaatu nuuf hafa jechuun dubbatee jira jechuudha. Fayyisaa Leellisaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu odeessan keenya kana fakkaata jechuudha. Kanarra isiniif qooduuf dhufne jechuudha. Oduu biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaa ta'a chaanaala keenya namoonni haaraa taatan immoo sabiskiraayib iddoo jettu cuqaasuu hin dagatinaa.